Afuurri keenya, lubbuun keenya, foonni keenya tajaajilamuutu irra jira. Namni afuura duwwaa miti. Namoonni nuyi afuuraa jedhan jiru. Nuyi afuuraa foon keessa jiraanna garuu jedhan jiru. Kun dogoggora. Nuyi afuuraa, nuyi fooni, nuyi lubbuudha. Namni kana sadan of keessaa qaba jechuudha. Akkuma afuurri keenya tajaajilamuun irra jiru, akkuma lubbuun keenya tajaajilamuun ishee irra jirtu, akkasuma immoo foonni keenya tajaajilamuutu irra jira. Erga akkas ta'ee fayyaatti eeguun keenya, mudaa malee eeguun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qulqullina isaa eeguun, fayyaa isaa eeguun, kunuunsuun dhanna Waaqayyo nuu kenne kana kunuunsuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanatti kan nu gargaaru ogeessa fayyaa kan ta'e obboleessa keenya Dr. Amaanu'eliin Minneapolis irra kan jiraatu isinii qabadhee dhufeera. Amma wanta gurguddaa sadii dhaloota kana quunnamee jiru biyya lafaa guutummaan ittiin rakkataa jiranii waa'ee dhukkuba sadii walii wajjiniin ilaalla. Nama hamma kanatu dhumaa jira. Maayinni kaanseriin kunii attamittiin itu jalqabaa kanaaf general knowledge masaarraatu nu qoodde. Amma yeroo kaanserii qabaannu namni keenya keessaa seelonni suni iddoo sanarra warra jiranii du'uu diduu. Kaanseriin dhukkubsachuun cubbuu miti yookaan adaba wayii miti waan nu itti yeellaanu miti jechuudha. Mana yaalaa dhaquunis immoo amantii dhabuu miti. Utuu manni yaalaa yeroo sana jira ta'eeti gara mana yaalaatti ergatu jechuudha Phaawulos Ximootewosiin. Kanaaf nusi karaa hospitaalaas Waaqayyo akka hojjetu, karaa ogeessota fayyaas Waaqayyo akka hojjetu beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni biyya lafaarra jiru hundumtuu ittiin rakkataa jiru hundumaa yeroo hin jedhu baay'een ittiin rakkataa jiru. Solaanni tokko waa'ee dhiibbaa dhiigaati. Maanni waa'een dhiibbaa dhiigaa kun attamitti dhufaa maal gochuutu irratti tuma nutti dubbatte. Baay'ee gaaffii gaariidha. Biyya lafaa kana keessa wanta namichi du'aa jiru yennaa fudhannee ilaallu dhukkuba daddarbaa ta'an biyya Afrikaa yookiin gara Eeshiyaa gara giddugaleessaa gara garasii warra jiran irraa kan hafe dhukkubi dhiibbaa dhiigaa fi dhukkubi onnee yeroo baay'ee walitti jiru. Inni kuni biyya Ameerikaa keessaas isa number one killer kan nama ajjeesu sabuma keenya illee kan amma ajjeesaa jiru nuti kan nuyi arginu yeroo baay'ee kan nuyi beennu kan nuyi naalu yeroo kaanserii waan akkasii dhageenyudha malee dhukkuba dhiibbaa dhiigaatii fi dhukkuba onnee walitti jiranii. Nyaati Ameerikaa yeroo akkuma akka biyyaatti ilaaltu nyaata Yurooppii hojii yeroo wal bira qabanii inni kan Ameerikaa kun harka 2-3 ashaboon keessa jiru isa kan Yurooppii caala. Dhukkubi sukkaaraa kun maali? Yaa dhukkubi sukkaaraa gaa'ee namni namaa kun yeroo uumame akka inni itti dizaayinii ta'e akka Waaqayyo itti dizaayinii godhee baay'ee waan baay'ee isaa beekuun iyyuu hin danda'amu. Amma wanti nuyi haasofnu immoo waa baxannoo isheeti malee yoo keessa gadi lennee waan baay'een isaa gaaffiidhuma ta'ee hafa deebii hin qabu. Yeroo biddeen foolii isaa dhageenyu gororata afaan nu goota. Maaliif kuni? We're dead. Kanaafiyyuu amma gaa insuliiniin kuni gilukoosii kana kontroolii godha. Dhiiga yeroo baay'ee fincaa'u, baay'ee dheebotu, baay'ee beela'utu nyaatu yeroo kana waan gochuutu irra jira. Of ilaaluutu irra jira.